wantoota shantuun jira waan dhiirri jibbu keessa wantoota shanan kanaas shamarran jaarsa keessan hin gaafatina. Tokkoffaa maatii isaatiin addaan kutuu hin yaalin keessattuu haadha isaatiin. Yaa'anii jaarsa kee warra sarraa fageessuu hin yaalin hanga dandeessee warra isaatiin waliigalii haadha isaa kabajii eebbileeyyan isaa kabajii. Hariiroo gaarii warra isaatii waliin uumitii eebbileeyyan isaa waliin haadha isaa waliin kabajaadhaan warra isaa waliin jiraatu yaali hanga dandeesse. Yeroo ati kabajaadhaan maatii isaatiin waliin jiraatu eegalte jaarsi hankee kabajaa duraan sii qabu caalaa si kabajaa jaalala duraan sii qabu caalaadha si jaalatu. Lammaffaa hiriyoota isaatiin adda baasuu hin yaalin. Inni nu egaa fuudhee abbaa manaa tahee hiriyaa muraasa qofaa dhiifata malee namoota duraan hiriyoomsaa ture hunda hin hiriyoomsu. Inni nu hiriyaa muraasa qofaadha hiriyoomsa malee akka duraanii hiriyaa hunda hin hiriyoomsu. Hiriyaa isatti aantu hiriyaa sirritti walitti dhufeenya qaban qofaadha dhiifata malee inni nu hiriyaa hin baay'isu. Sadaffaa yeroo hunda maaliif na dhagahuu dhabe jettee hin yaadin yookiin yeroo hunda maal hin dhagahin jettee hin jibbin. Yeroo kaan si dhagahullee yeroo tokko tokko dhiirri rakkina isaadhaa ofumaaf of dhaggeeffatee ofumaaf rakkina isaadhaa furuu barbaada waan ta'eef. Afuraffaa waan inni jaalatu tokko yookiin hojii inni jaalatu tokko akka inni dhiisu hin gaafatin yookiin akka inni dhiisu hin dirqisiisin. Yoo waan inni jaalatu sun waan Rabbi jaalatu taate. Shanaffaa yeroo inni birrii hin qabnetti birrii hin gaafatin. Ati jaartii isaa waan taateef yeroo inni birrii qabuus yeroo hin qabnees hangama qabuus hangama hin qabnees sirriitti geesse waan ta'eef. Yeroo inni birrii hin qabne yoo birrii gaafattee baay'ee tokko waan itti dhagahamuufu baay'ee tokko waan itti hin qabuufu yeroo san birrii hin gaafatin. Egaa daawwattoota kiyyaa wantoota shanannan dhiirri jibbu keessaa wantoota shanan kana ture. Ilaalcha keessanitti yoo wantoota shanannan kunii sirriidha moo sirriidhaa miti yaada keessan komentii jalatti nu barreessaa. Egaa daawwattoota kiyya viidiyoon keenya kanarraa asirratti raawwata. Viidiyoo birootti naga walitti deebinutti viidiyoo keenya yoo jaalattan laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Viidiyoo birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.